warra nikaa keessanii miti mucaan gaa hidhattanii jaartii keessanii miti jaartii halaala keessan nikaa hidhattanii jirtu miti ewa ingachina mo alhamdulillah ani nama yonan galiyee galu jantan deswan tefi ingalti wa iduran midamasi atangan kitaba dubisu kan qaraisu tokko midama tokko keessatti ngay jira sababa alhamdulillah ani nama yonan galiyee galu jantan deswan tefi ingalti walakin gamaroko namni silakata tolitti dhufuudhaati tujira waan ta'eef sababa sanarratti tokko natti ulfaate jennaaniin isatti madde malee ishiin galuu hin deddu abshiraa ishii immoo gama harrakkoo keessaan fiixanne abshiraadha amma immoo akkana isinirraa fedhe amma yoonan idduudhaan walitti fayyine jedhee tole marabbaa jedhee dhiise yaabo ana kanaatiitu qalbiin diyyatuni ana hedduu narraa fagaatu ishee tanan hin feene nin pada social media hin beektan akka maleedhaan dhibadha jechuudha ishii caala anaatiitu rakkate jechuudha waa hedduudhaan hin miidhamasi attangan kitaaba dubbisu kan qaraisu tokko miidhama tokko keessatti hin ta'e jechuudha sababa isan irrattan akkan ishii tana fiidatu barbaadu akkashiin naagalu akkasin naamicheessitanii hangalma qofa Assalamu alaikum. waalaikum salaam boy waan gaafadhaatana ustaaz nageenyi dhibbatti guuftan ni jira yoo ta'e jira yoo hin jiru ta'e sira waa'ee keessaniif waa'ee isii miidiyaa guuteera kun ustaaz abaazaaleen ni jiru ziizoon ni jira namni asirra jiru Abdurashiid hundinuu nama guguddaadha finnee afootu jechisiifnee guyyaa borii feesbuuk irratti tiktook irratti waan dandeenyu isin bira dhaabannee akkasiin galtu soddoma kanarratti miindaa godhatte akkasiin galtu nageenyi lakkee alhamdulillah nageenyi fayyine Rajimen galcha. fiixa hiikannee Abdurashiid tanne jedhaa jiru jara keenya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh ishi Alex Ummatakiyya obboleeyyantiya rabbiin kasheekaas ta'ee kaanis ta'ee rabbiin warra hukmi keenya rabbiin hadiisaa quraana nu haa godhu wanni marti beeytanii salphaadha. Nuti akkaataan itti jiraannuu fi akkaataan itti jirru baay'ee rakkisaadha. Awwalan dursa dhimma jaarsaa jaartii keessa dhimma dhuunfaa nama tokkoo keessa galuun maaliif nu barbaachise amma jarri kuni nama lama Ustaaz Muhammad Bayaan hin jaalate isin hin jaalatamte rakkoon qabu wal haa jaalatanii namni akka mu beekunneen warri khayrii walisuuftan waan gaariidha waan itti nafin warri ammoo dhimma namaa ajandaa tamam jalaa waan tokko fayyadu dubbadhu warri social media kuni keessattuu warri tiktakaa kuni dubbii hafarsuun hin barbaachisu dhimmi jaarsaa jaartii akka dur itti guddannetti illee akka aadaa fi duudhaa hawaasa oromootitti illee gaadaa saalooniin baatu takka huugolaa hagicha bahuu hin qabdu namni naman dhaga'u amma immoo wanticha kana dubbiillee baay'isuullee gaarii miti rabbiin isinii baga fixee baga nageenyi bu'ee Ustaaz Muhammad Bayaan anamma wanni jechuu barbaadu mubi akka yaadaatitti jedhee yookaan furmaata jedhee wanni ani xiqqoo akka dhuunfaa kiyyaatitti kuni dhumma dhuunfaa kiyyaati an qabu wanta kana erga nageenyi kun bu'eetiin jara jidduu jiraate nama muraasaan osoo keessaanuu dubbattanii waan kana akkaataa isin itti galtu akkaataa jarri itti wal gahan qofa waan ta'eef osoo waan akkasii irratti gootanii waan jedhu amma namni warra as jala jiru amma girrisaan namni martuu fidaa isii fidaa maal gootan isiin yoo dhufte haqa halaalii Sheek Bayaan malee kan nama biraatii miti obboleeyyantiyya maal gootanii maal irraa gootame girrisaa jettee nu arrabsin Ustaaz Zaydiif mana godhaate akkasumitti dubbiin akkasin turre akkatti qabame miti akkana miti akkana miti bitatu yaada bitachiisaa ka jala deegaa tokko isaa bitu akkasumitti ka girrisaa miti girris jenne girri jenne numne no akkasitti nu fudhatu deemaa hojjete wajjala laalina gaarii wajjala laalina
ما يتن warra nikaa keessanii miti mucaan لا درمان أشي يرتيجي أنا ما برسيزه أسمع النخاء قول nikaa hidhattanii jaartii keessanii miti jaartii halaala keessan nikaa hidhattanii jirtu miti ايوه maaliifii walirraa fagaattanii teessure ustaaza kiyya maaltu booniyyee achi kaa'ee isin teessan maa walitti siquu hin danda'amu jechuu kooti dhiifama yoo hundi goggora isin gaafataa jiraadhe irra darbinaan jedha natti dhagahame maaliif walirraa fagaattanii teessu maaliif biyya galtee maaliif waliin hin jiraattan ustaas أبشر على حال ما جروت إن شاء الله ندافع كان يم بيتن جيت يا كنا ما تقولت أبشر أمو قرو waan tokko tokko information yoo namni sinatti mee jira amma tu gaaffii isin hin taane deebisina otoo akka carraa ta'e haala isinii mijeessine ilmaan Oromoo ilmaan Islaamaa utuun haala isinii mijeessee jedhe utuun haala isinii mijeessa rabbumatu haala mijeessa afwan utuun ka'ee haala mijeessee akkasin gargaaramtanii fakkeenyaaf jechuudha akka isin biyya namaa gadhiiftee gara keessa itti dhuftu utuu goone hin ta'an weeyyamtanii gaaffiidha kun الله أكبر تنا أكبرت أنا سن الرابع أربعة شهر سني من أيام خلاص ما رجعنا أنيس أستاذ خدموا نما دي ربي قما قبو غرغارو خدموا أيام نما عندنا أيام مسلم راغافن إدانو يو حال ميجسينه جنة إسن حال منا كه سنغال فتني تاودا كوبيدا كانوا منو أيام توميتي مو وانين تاني كه سغال بيو منا ماتي سيو جتة جتشو سيفة مو إسني توغال شيء إسني تاع غافين كه إسني قال نمتي وتو إسني قال شيء إسني تاع إنغال شيء إسني قال شنو أوكي السلام عليكم وبولي وانكي هاقل في كومنتينا بالرسامي قال في نتما والله وبالله نمو الفودي على كيستو منما ديني ربي يجول إسلاما ربي سودادا سيريس سلاسا ساكو نغيسانو نانين بلتانو أجندا بربادو غلطوما غارو هاقل نمني دين ربي تيب كباجا قبو أغيساني نما قوما إسا كيسا دين ربي أغيساني دين ربي قوما قبو أباكو رقاسي كباجان قبان هاقل يو سنجتني بور فيسبوكي تيك توكي رتي والمتنا في سندتي أكاونتي أستاذ محمد بيان غافنة هذا من أزاني وقتني ركوم عليك أبا ما تلو رابا Ngalchina mube bakka isaanii sama dubbataniiru لا dubbachiisu kana booddee Ustaaz Muhammad maqbuul jedhaniiru dhageenyeerra waan dadhabne hin qabnu inshaallah quwwaa rabbiitiin agaltu Allahu Akbar sheer godhaa meeme الله وبركاته Waalaikum مبارك Assalam Ustaaz Abaazarii kiyyat dhufan ngalchina ngalchina سجنين كيا جماعة lubbuun jiru wajjin rabbii كادو بدومه yaaramaa dhaqee kanaatti hin dhaabatu waadaa aaraadha kun anaa lubbuun jiru namni qooma isaa السلام عليكم ورحمة الله ajandaa ta'e وبركاته naannoo تكادو rakkinaa تكادو بدومه مو بينا